والله العظيم حقق بناكم ما هاي دكتور يا بيتي دكتور انا شقوتي جواب دوسن انا شقوتي كان لوسن يسينجي شقوتي دين دوسن يسينجي نقل شو ديدي فارا جيسي عربسي مويت نغوتن يزين عربسي نانك ليس مويت نغوتن والله Kuma sejujurnya Kuma galcha Osman galato barbado. Dhugaa hedduu si yaadee jira yaa uummata na yaadde. Maanan barbaadina garuu akkam nan jaalattan bagan isin arkee. Eessa jirta sila? Ani bari biizii ta'eeti xiqqishoo beeysa tokkoon hojjedha jeetiin uummata tokkoon wal farrama jeetiin kutee hunoo agantaa arabootaa tokko seenee yaa Dooktar Baqqaa kana booda waliin agarru. Habibti maalaatti nama beeksisaa malee. Maal jechuu barbaadde jaalatiyya. TikTok kana gubbaa taa'uun Maal goota? kursiin mudhiina dhukkubsite. Faransaay yoom deemta reeti? Faransaay yoom deemtaa? Hai. Akkamitti akkana ta'e? Anaa deemuu hin dhufan. La jaarsumatu jaartii waan mataa karaan badiin kamaa kee. Akkam doktor? No, amma reefi kona yoo haasofnu waa'ee jaarsaaf jaartii Faransaay kana lee yoo deemne egaa Ameerikaan cufattee jettee mukkaaros gizee haasoftu dhagee achuma irratti jedhu dhufte. Faransaay kana akka waan fira qabduuti na fakkaateeti. Dhugaadha san firammaa sin qaba. Yoo mirabbi alaafisu yoo Ameerikaan cufattee achuma dheena silaayisanii. Namicha tuyyuu hajjii deemuuf sangaa gurguratee Finfinnee dhufee jennaan hajjiin cufannaani. Mana farshoo seenee xajjii tana dhugee birriitiyya hajjii diddu xajjii diddaa jedheen waan irraa hafteen baasa yaabbatee achi garagalee. La dhagee Akkasanii Ameerikaa diddu waa'ee Faransaay diddiire. No. Ameerikaa edda manaa baay'een arkee ture hin cufatu dooktar. Dhugaa? Dhugaa hin cufatu maali jennaan namoota waraqaa hin qabne achi keessaa baasuu jiranii sababa san irratti wanti hundi dhaabbate ammas kuni bari namoota seeraan ala achi keessa jiran baasaniiti warroota seeraan dhufan immoo sanboota eegalama jechuun because nuti yoo deemne seeraan deemne waan ta'eef ammas weelkaam wanti kuni hedduu daddafee dhumatu jira sidhee namni baatii 6 baatii 8 waggaa osoo hin gahin namni deemu jira nama hedduu fudhatu jiran osoo garuu warri seeran qabni achi keessaa yoo walitti dhufan hedduu biizii taate Ameerikaan si galee akka nu badheetti akka xiinxala Itoophiyummatti amma kun gaa xiinxala hanga jechuun Afrikaa bira kunnee amma Itoophiyaa bira kunnee waraqaan qabne yoo qabsi yoo tokko akka Ameerikaatti yoo yaani mucaa fira kennaa kana mallatteessuu tokko qabsiisu kuma sanaa ergani qabsiisuu nama waraqaan qabne yoo tokkomte barsii yoo onno jette doolaara kuma namaa kenna yaan Tiraamp. Oromoo tokko Oromoo aslan qoosaa akka jirtu hin beeka ilma Oromoo qabsiisuu caala hai duunee baduu wayyuu maalleen sunaafuu wayya bar. Fira kenna bar fira. Waan fedhe haa ta'u lakki boo haa jiraatu. Waraqaan qabu qabamuun isaan oolu doolaara kuma zayyoona erganii qabsiise hoo. Maaliif qabsiista boon qabsiise? Anchi nam kuran qabsiifnan bar doolaara kuma kurani xiqqala jaalashinde. Wallaahi osoo miiliyoona kuma kudhannaa kanan ilma Oromoo tokko as jira jeeni moo akkamnan du'a malee. Amaara hoo? Nin qabsiisa wallaahi nin hima. Amma wal qabsiiftu finuu doolaara kuma. Ani bar Oromoo tana bar du'een jaaladha bar du'ee. Wallaahi warra na arrabsu kanaa waan nin jaaladhaan isaan maa akkana arrabsan hin beeku malee በጣም ነው የምወዳቸው እኔ ሁሉም ሰው ይመቸኛል ወላ namoota nin jaaladha dooktar Umuseena calistanii bar
haasaa jenneeti bar. Waa'ee jiruuf jireenyaa irraa haa dubbataa jirtani. Na Amma yoo Ameerikaan baramuu diddeessuma deemnanu. yaa doktor wallahi wanta tokko siin joome. Kaanaadaan hin cufattee Ameerikaan illee hin cufattee. Ismaan teeksuma kee. Na wanti maal ni beektaa khayrumaa fi wallahi wanti hundinuu maaliif jennaani gaafa rabbiin balloon nama baasu waa hunda nama agarsiisee nuti amma nuti miidiyaa kana gubbaa namni yoo nu laalu waan manu bal'atti itti fakkaataami garuu wanti hundi khayrumaa fi rabbii waan tokko gaafa si wanta tokko si baasu deemu karaa hunda si cufaa beekte sanumaafuu inshaallah rabbi haa tolchu jenneetu magaa waan rabbiin fideenuma fudhannaa maal goona. Ati homaatitti cufe waan sitti cufeen qabu bar jaarsa argatte biyyi faranjii biyya faranjiiti ofirraa faransaay Doktor bar ni deemaa bar amma silaa bar ni deemaa bar amma. Dhiis rabbumaa jira waan hundaafuu ani bakka maalin jaa waan fedhe ta'ullee rabbumaa jira bakka yoo taates rabbii jira yoo hafees rabbii jira rabbii waan sii qoode rabbii wooma sii qoode waan tokko yoo sirraa fudhate yoo sabrii qabaatte yoo rabbii jira itti rabbii sumaaf qoodaaboo akkuma taate haa ta'u. Akkasii yaadina yani ingiliffaan isinii dubbadheen jiraan kan danda'u sheer godhuu didde Oromoon. Ingiliffi kee sirrii miti bar itti amanuu dinne. Sirriidha bara garuu ingiliffi kiyya sirriin dubbadhe garuu rakkoon bikkuma maqaa san qofaa isinii gara isin. Yaa magfiraa manaamin jette magfiraa Oromoonuu maqaa kee magfiraan beektu makki beekte sassi aynafam kabiraa deebi'u jedhu. Hai maaliif hin beekne interview OMN irratti gaafan godhu BBC irratti gaafan godhu maqaa kiyyan dhageenye hai jaala keessa magfiraa maakii jaan hayyee irra deebi'een hojjedha. Doktor Asturaaliyaa hin jaalattu sa doktor. Awustiraaliyaan jannatami osoo argamte maa Awustiraaliyaa sana yoo dalagaan barbaadu jettelee teetteetu ilmaan dhadhaltee nyaatta. Asturaaliyaa nama addeessiti jaammalee. Ameerikaa raachi hoo yaa barji malee manuma duuba dhaabbattaa achi teettee qamaata ofirraa dalagaan barbaadu jette. Itoophiyuma deemte Asturaaliyaa yoo deemte akka jaanitti Itoophiyuma bakka biyyaa yaaddu jaan Oromiyuma fakkaatti jaambar. I don't like work jennaan faranjiin xaaxaan qabiyyaan habiibti. Yaa manuma duuba jimaa faa gaafa muratte biyya Oromiyaa jedhamtuun irraanfatte jaan Oromiyaa fakkaatti. Yaa. Awustiraaliyaan gondoo asiin qabdu kaa. Duuba biyya Oromiyaa fakkaattu deemnee gaafa biyya gallee diyaaspooraan taanure Itoophiyuma taana. Furmaanni kenna maalidha? Furmaanni keenya waqaa rabbumaa jira gaa. Hayi rabbiin guddatee ni jira bar. Indee wanti fedhe hafu harka namaa irratti haftee malee harka rabbii irraa hafe. Indee Tiraampi bar nama rabbii uume bar inni boru yaada isaa jijjiiruu danda'a rabbii haa tolchu waa hunda yaadiin. Doktor bataam itti yaadaa jirta yaadii wallahi. Baay'ee yaadaadha wallahi. Doktor wallahi osoo ati boru deemte gammachuun kiyya bar daangaan qabu bar. Bataam itti ati jechuun narra biyya tana turtee jirta. Waggaa 20 wayi biyya namaa keessaan ganaa waggaa 6. So rabbi haa tolchu wallahi suma kanaaf jee. Rizqi baatee biyya faranjii kana hin jirre mala. Angaruu siif museenaan ni deemtan sammuu kiyyatti ni laaltame waggaa kana keessa baqa soomanuma kana asii soomantan doktor na amani soomana kana malee soomana dhufu asin jirtan isin. Rabbi afaan kee dhugaa haa godhu. Dhugaa rabbii sagalee kiyyan waraaba soomana kana khasii dhumaati biyyi baqaa doktor ati garaa laafaadhaati nama wallahi nama gaariidha. Akkuma gaarummaa kee akkuma garaa kee rabbi si haa godhu wallahi inshallah. Ha inshallah doktor maali? Mirqaan ta'e baki mirqaana qabdi yaadha mirqaana ta'e. Indi angizee hunda bar mirqaantudha bar doktor wallahi inshallah. Jechuun niyyaan haraam hin taane laal. Shariyaa keenya keessatti wanti haraam hin taane niyyachuudha. Okay. Jedheen jira. Inshallah ni. Hindemta ndam heda gal doktor kay bursa ki kompesi. Moral. Amin. Moral dah mula moral dah kun sini gade.
nama tokko moraal itti godhu qabna. Doktorni deemna bakka shaantaa qopheessaan shaantaa bar duruun qopheeffadhee bar. Bataan. An shaantaa qopheeffadhee bar isuma dhugaa rabbi. Guutii foloo godhaan kun feek akkaawuntiin ka isiiti ka ittiin dhokattee nama laalaa turte tiktokiin kun guyyaa muraasa fadamnaan fudhattee dhufte. Ittiin dhokattee nama banaalaa turte jenne engadduman banee dhugaa rabbi dubbachuudhaaf. Nin qaba khabraa sun namaa namni nu foloo nan godhu bar zeeroodha sun kan nama dhokadhe itti laalu sonu bika yaa'iin jirtu faa gizii ati faa loltu faani jiraami tiktokii kiyyaan hin seenu. Digalee akkasii doktor bakka shaantaa kan kee qopheeffadhu miidhaan. Asli sedeemaa tapho. Where you going? America, Minnesota, Dalu. Amma bana ma abshir Trump akkasuma malisa. Trump bi akkuma keeti asli. Trump akkuma keekan. Trump jechuuni amalu kan ka gabaabetta. Oromo akkuma jettu kana garte. Amerikaan nama jedhu baqataa ayoddim. Sabboonummaa faranjii dursa. Sabboonummaa faranjii qaba akkuma Amaara Oromiyaa keessaa nu baasa jettu kana nurraa baasaa nama jedhu. So you guys the same attitude, bro. Nama ka keetiiti. Maal jetta kana? Bakka akkan saanan sabbaruudha nunna qo'achi. Amma bana ma abshir. Ani gaafuma Trump mooyote akka Ameerikaan cufattu beeke. Ya ka process jiru madeemsani yeroo maaf jufeera. Amma warra process malee seeni jira. Atama process mi. Warra process malee seeni nama hedduu yaasaar nama qabu jira already namichi maraata akkuma seeni. Ya bara amma bar. Yaalecha. Tora Amerika warra Amerika argite warri nama arabsu martuu jedhiseera. Sama TikTok ya Amerika warri qara nama arabsu martuu dhokatee bar. Warri qara jedhisee gubbaa kana oolu warra qatan qabneebi. Sat dhokatee martii siitu. Ana isi salee mara siitu wallahi billahi. Bara amma bari wanti baati sadi. Anke process nin dhaabatu. Keessa Doktor bari. Warra kuno hadra utaale feerin jira bitte warra ta'u seene Mexico keessa. Ya. Okay. Tasfaat qorjii yarfna radalij. You know what I'm saying? Yo Amerika chaatille biyya baa kennasitti galleetiniin waan uu kennisiif. Ko sultana si kenna bilbil mutakkiti kootu gal. Naam asli. Milishaa Yemen katama kantiba asalla ta'u heeda. Kootu gaa. Asli baa lubbalesa keetii ilma beeraa keetiiti bara kootu gal. Maali Yo milishaa ta'inaa jira noo. Mbessa kennaa kana amantanii abbo. Maal qabna biyya. Allahu Akbar. Ahora no avantaremos. Ana amanu de ek amanu ufta tha wo joker ifa amanu ufta tha or game yuri tha no avantare. Milishaa ta'e wayinaan jiran yoo gara ganda keessa deemee nama tumaa dulla. Af milishaa anta abbo. Sila bakka kana si fida laal. TikTok waan irra cufuu fi kantiibaa safara karaa fi godha laal. Kun already safarri Ameerikaa abbo maal taate shawwadamtee jirta barre obbo Asli. Shawwada shaal bro. Biiti qaata jijjiiramte. Yeetro kun Itoophiyaa ma Dubaay hin fakkaataa sila. Maal taate Oromoo bulchaa bar fata goona atuu mana keessa yoo teettu attam majlisa gubbaa laayitiitti gootee kaan gootee aanan keettee jabanaa keettee waan biraa qophaa'ame. Kun aadaa Oromooti bar waa bareechisuun. You know what I'm saying? We're beautiful as a motherfucker. Finfinneedhaa kunam. Finfinnee bro. Finturon motherfucking Finfinnee bro. Dubaay fakkaatti akkam halkan illee iftiisin. Garanaan lalbannaati.
Ifam Ethiopia one love to the country kami akka humna dabare. Oromo bulchara ka. Abba ka ti bulchara. Abba mala. Wallahi ay namichi dalaga. It's so good. You know what I'm saying? American by the way yacho. Warra hatara utale the male warra processor de jiru kara do gundam de. Yero maaf JSD gore bar namichi. JSD fisk na tarra mibal nonji ka processor do ganin nanda. Nu zamani America sin zamana Republicanity. Zamana George Bushi. Okay. George jigale. Akasuma wonte kana ko mircha ambo as normal. Nama sudah cisu mal guduhan.